bulchiinsa magaalaa Shaambuu fi aanaalee godinichaa keessatti kaadiroonnii fi waraanni murna PP wal ta'uun uummata nagaa saamuu ammeessaa jiraachuun beekame. Gabaasa qindaa'eef Jaaleeran Gameessaa. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Shaambuu fi aanaalee godinichaa garaagaraa keessatti kaadiroonni fi waraanni PP waliin ta'uun maqaa gibiraa fi deeggarsa paartii badhaadhinaa jedhuun maallaqa humnaa olii uummata nagaa saamaa jiraachuu maddeen himan. Akka maddeen himanitti magaalaa Shaambuu keessatti maqaa gibiraan hoteelota irraa hanga qarshii miliyoona tokkootti saamaa kan jiran yoo ta'u, torban kana keessa hoteela magaalicha keessatti argamu hoteela Oromiyaa kan jedhamu qarshii miliyoona tokko gaafachuu jiraattonni himuun, kana malees deeggarsa paartii jechuun ganda tokkotti qarshii 72,000 nama dhuunfaatti immoo qarshii 250 hanga 500 murteessuun harkaa fuudhaa jiraachuu maddeen keenya gamasii arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Daldaltoota magaalaa Shaambuu fi aanaalee godinichaa keessa jiraatan irratti gibira humnaa olii fe'anii waan jiraniif namoonni hedduun galiin isaanii fi hangi gibira gaafataman wal madaaluu dhabuu irraa kan ka'e kasaaraa ulfaataa keessa galuun hojii dhiisanii jiraachuun kan himamu yoo ta'u, warreen gibira gaafataman kaffaluuf maallaqa hin qabne ammoo waraanni PP hidhaa fi doorsisa irratti raawwachaa jiraachuu maddeen dubbatu. Aanaa Ciroo keessatti murni nama nyaataa biltsiginnaa hawaasa irratti saamicha raawwachaa jiraachuun himame. Jaalwabii biyyaa waan qindeeffate qaba. Godina Lixaa Harargee Aanaa Ciroo Araddaa Loogoo Bacceessaa keessatti murni maafiyaa biltsiginnaa torban darbirraa eegaluun hawaasa jiruu fi jireenya isaa harkaa gara afaanii ta'ee fi qonna jallisii irratti bobbee jiraatu yoo qarshii 15,000 kaffaltan malee bishaan fayyadamuu hin dandeessan jechuun hawaasa dararaa jiraachuu jiraattonni Araddichaa ONM itti himaniiru. Maddeen keenya irraata biyyoolessa Oromiyaaf akka himanitti gareen saamtota Mpaarechaa qarshii gurrattan kaffaltii nagee tokko malee saama hawaasni jiruuf jireenya isaa dhiisee mirga abbaa biyyummaa fi abbaa lafummaa sarbamee qe'ee isaa irraa akka buqqa'u gochuun dararuu cimsanii itti fufuu himame. Afaaniin akka waan Oromoof bu'aa buusetti himachaa hojiin isaa immoo qabatamaan lafarra kan hin jirre mootummaan gabroonfataa Impaaretti abbaa hirrummaa isaan hacuucee bulchuuf jaleewwan isaa hunda gubbaa hanga gadiitti bobbaasee maqaa adda addaan yakkuun hawaasa hidhuu, saamuu, reebuu, ajjeesuu fi hiraarsa ulfaataa raawwachuu cimsee itti fufee jira. Aanaa Tolee keessatti murni biltsiginnaa gaarii fardaa dhorkaa jiraachuu jiraattonni himan. Dabalata isaaf Jaal Kennaa Sabaa. Godina Kibba Lixa Shaggar Aanaa Tolee keessatti kaabinoonni fi hidhattoonni murna gabroonfataa PP gaarii fardaa uummanni itti fayyadamu dhorkaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Bifuma kanaan Aanaa Tolee ganda Tummee Yaayyaa keessatti kaleessa bitootessa 2026 naannoo sa'aatii 4 irratti namoota gaarii fayyadamuun meeshaalee bu'uura jireenyaa uummataa deddeebisan lakkoofsan gaarii fardaa 6 kan ta'an osoo gara magaalaa Baantuu hojiif deemaa jiranii karatti ugguruun meeshaalee gaarii guutummaatti jalaa akka fudhatan jiraattonni gandichaa ONM'if addeessaniiru. Jiruu fi jireenya keenya geggeessuuf gaarii fardaatti dhimma baaneeti kan jedhan itti fayyadamtoonni kanaa achi carraa hojii nuti qabnu baay'ee dhiphaadha jechuun dubbatu. Dhorkamuu gaarii fardaa kana hordofes jiraattonni naannoo sanii geejjiba dhabuun rakkachaa akka jiranis irra deddeebiin dubbatamaa kan jiru yoo ta'u, iyyannullee qaama nu dhaggeeffatu tokkollee dhabnee jirra jechuun miira aariin jiraattonni yaada isaanii ONM'if qoodaniiru. Aanaa Jimmaa Gannatii keessatti ergamtoonni sirnichaa jiraattota hidhaatti darbachuu fi barattoota kutaa 12ffaa fixan filannoo sobaa akka filachiisaniif dararaa jiraachuun himame. Guutuu gabaasichaaf Jaal Jiksaa Sirnaa. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Jimmaa Gannatii ganda Daamuu jedhamu keessatti jaleewwan biltsiginnaa iraarsaa ulfaataa hawaasa irratti raawwataniin kan gammachuu guutuu argatan qonnaan bultoota obbo Ayyalee Roorroo fi obbo Mukee Taaddasaa kanneen jedhaman reebicha hamaa irraan gahuun hidhaatti darbatanii dararaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Qonnaan bultoonni kunneen tuttuqqaa fi hirmaannaa siyaasaa kam keessa kan hin qabne yoo ta'u, loltoonni sirnichaa erga ari'anii dhukaasa irratti bananiin booda qabanii ukkaamsuun milishaa taatoggaa jedhan hin taanu jedhanii waan didaniif ergama qaama biraa qabdu jechuun garmalee reebicha irratti raawwachuun hidhaatti darbatanii dararaa jiraachuun baramee jira. Aanuma kanarraa ergamtoonni sirnichaa nama kaardii filannoo sobaa baatii caamsaa keessaa isaaniif filachiisu dhabuu irraa kan ka'e barattoota kutaa 12 fixanii mana jiran dirqamaan filachiistu jechuun dararaa jiraachuun ibsamee jira. Aanicha keessatti ergamtoonni faashistii biltsiginnaa maqaa filannoo jedhu da'eeffachuun filannoo sobaa ofumaan of dorgomaniif haalduree mijeeffachuuf dargaggoota humnaan qabuu fi maallaqa guddaa ija dura qabuun gowwoomsanii leenjisuuf walitti qabaa jiraachuun baramee jira. Murni gabroon
gabroonfataa PP Impaayerattiin kufaatiitti dhiyaachuu ofirratti baruun umurii barcuma aangoo isaa tikfachuuf ilmaan Oromoo kutaalee Oromiyaa cufa keessaa humnaan ukkaamsuun leenjii waraanaatti guuruu saamee dinagdee Impaayeratti tinnisuu fi badii tokko malee sababa Oromummaa qofaan yakkuun sarbama mirga namoomaa adda addaa raawwachaa jira. Somaalee aanaa dikkee keessatti ilmaan Oromoo kaabinootaa fi loltoota maafiyaa biltsiginnaan hidhaatti guuramaa jiraachuun himame. Jaalwabii biyyaa waan qindeeffate qaba. Naannoo Sumaalee aanaa dikkee ganda erergootaa bakka addaa kellaa duwwaa 5 jedhamutti kaabinoonni biltsiginnaa loltoota isaanii waliin ta'uun hawaasa Oromoo sababa tokko malee hidhaatti darbachuun dararaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka maddeen ONM himanitti ilmaan Oromoo kana dura bakka kanaa shira murna gabroonfataa biltsiginnaa uumeen qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'anii godina Bahaa Aanaa Gooroo guutuu magaalaa Karramillee qubatan bakka isaan irraa dhufanitti humnaan deebisuun torban 2 dura hidhamanii hangammaatti dararaa argaa kan jiran Saayidoo Ahmad Muummee Adam Yuyyoo Ahmad Lashoo Maamudii fi kanneen biroo hedduu ta'uun himaniiru. Murni gabroonfataa jiran saboota kuush walitti buusee bu'aa siyaasaa gidduutti argachuuf dhamaa jiru kaabinootaa fi loltoota Somaaleetti bobbaasuun sababa waraqaa eenyummaa aanaa irraa dhuftanii maaliif fiduu diddan jedhuun yakkee namoota kana ergaa hidhaatti darbatee booda qabeenyi isaanii jalaa saamuun itti dabaluun ibsameera. Godina Baharargee Aanaa Gooroo guutuu magaalaa Karramillee keessatti maqaa bakka dhuftanittis hin deebisna jechuun mana isaanii kan irratti diigan ta'uu kan yaadachiisan maddeen hoogganni fakkeessaa fi gara jabeessi biltsiginnaa Abiyyi Ahmad gama tokkoon akka waan gaarii isaaniif yaadetti bakka isaan irraa buqqa'anitti waan deebisu fakkaate gama kaaniin immoo sababa adda addaan sobaan yakkee lukeelee isaan dararsiisaa jiraachuun ifoomeera. Aanaa Goorootti loltoonni maafiyaa biltsiginnaa saamicha hawaasa irratti raawwachaa jiraachuun himame. Guutuu gabaasichaaf Jaala Martii Oromoo. Godina Baharargee Aanaa Gooroo Araddaa Burqaa Eelaa jedhamu keessatti loltoonni gara jabeeyyii biltsiginnaa torban kana guutuu maqaa deeggarsa milishaa jedhuun hawaasa irratti saamicha geggeessaa jiraachuun jiraattonni araddichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Lukkeeleen diinagdee Impaayeratti utubuuf halkaniif guyyaa dhama'an afoosha tokko irraa misingaa kuntaala 3 kan saamaa jiran yoo ta'u maqaa deeggarsa paartii badhaadhinaa jedhuun immoo afoosha tokko irraa qarshii 42,000 guuraa jiraachuu jiraattonni araddichaa ifoomsaniiru. Aanichaa fi goleewwan Oromiyaa cufa keessatti ergamtoonni biltsiginnaa diinagdee Impaayeratti kufaatii irraa baraaruuf halkaniif guyyaa ifaajan hoggaa biyyoonni alaa deeggarsa duraan Impaayerattiif gochaa turan irraa dhaabanii fi waan ittiin meeshaa waraanaa bitatu dhabu hanqina isaa kana guuttachuuf saamicha jabaa maqaa baajata Impaayeratti tiriiliyoona galchine jedhuun imaammata IMF'n uummata kaffaltiin quncisaa jira. Aanaa Baabboo Gambeel keessatti humnoonni biltsiginnaa dirqamaan jiraattota gara dirree waraanaatti guuruu ammeessanii jiraachuun ifoome. Gabaasa qindaa'eef Jaaljiksaa Sirnaa. Godina Lixa Wallaggaa Aanaa Baabboo Gambeel ganda Igguu Guutee keessatti gaafa gurraandhala 26 bara 2026 humnoonni maafiyaa biltsiginnaa sirna bosasee kufaatii jala ga'e deebisanii ol qabuuf ifaajan abbootii maatii fi dargaggoota abdii egeree Oromoo ta'an dirqamaan gara mooraa leenjii Impaayerettiitti guuraa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Haaluma kanaan namoonni gandicha keessaa qabamanii fe'aman baay'inni isaanii 250 ol kan ta'an yoo ta'u ammaaf kanneen maqaan isaanii nu qaqqabe Raamataa Jamaal, Saadam Ibrahim, Tahir Ayyalaa, Taha Jamal, Tahir Qixxeessaa, Kamal Suleymaan, Hamza Hassan, Bashir Hassan, Jireenyaa Geetanaa, Kaandaa Jamal, Karim Muhammad, Yaasin Bultii, Fufaa Tasammaa fi Tamasgeen Oljirraa yoo ta'an aanaadhuma kana bulchiinsa magaalaa Baabboo ganda duwwaa tokko keessatti ammoo dargaggoota hordoftoota amantaa musliimaa ta'an kanneen maqaan isaanii Mangistuu Indaaluu, Tahir Sheek Kadir Huseenii fi Bultii jedhaman sooma hiikaa booda osoo isaan masjiidaa salaataa jiranii halkan keessaa toora sa'a 2tti masgiidatti ol seenuun reebicha ulfaataa irraan gahanii fuudhanii deemuun gara mooraa leenjiitti erguu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Bifuma kanaan itti fufuudhaan jaleewwan kun gaafa gurraandhala 26 bara 2026 aanichuma ganda Daamotaa mana jaartee keessatti nama maqaan isaa Kadir Aabbosee jedhamu utuu inni dhimma dhuunfaa isaaf gara magaalaa deemaa jiru daandii irratti qabuun meeshaa waraanaa kilaashii dirqamaan itti kennuun kanaan booda hidhatteen waliin waboo loluu qabda jechuun of
duukaa fuudhanii osoo deemaa jiranii namni kun tasuma iyyuu kanaan dura meeshaa waraanaatti fayyadamuu kan hin beekne ta'uu irraan kan ka'e utuu meeshaa baatee hawaasa keessa taa'uu harkaa baarraquun hawaasa nagaa nama maqaan ishee aadde Almaaz Guddataa jedhamtu garaa ishee irra rasaasaan rukutee lubbuu ishee obbaafachiisuu maddeen himan. Maddeen himanitti aadde Almaaz nama maatii qabduu fi haadha hiyyeessaa tuttuqqaa siyaasaa hin qabne ta'uu himuun hawaasa leenjii waraanummaa hin qabnee fi qabaa meeshaa waraanaa hin beeknetti meeshaa waraanaa kennuun uummata nagaan waliin jiraachaa turan wal ajjeesisuun warra gumaa walitti taasisanii obboleeyyan walitti diinomsaa jiraachuu addeessaniiru. Barattoonni yuunivarsiitii Madda Walaabuu rakkoo qulqullina nyaataan kan ka'e dhukkubaan saaxilamaa jiraachuu fi tajaajila intarneetaas irraa kutuun barattoota rakkisaa jiraachuun gabaafame. Jaalkennaa sabaa waan qindeeffate qaba. Mooraa yuunivarsiitii Madda Walaabuu keessatti barattoonni nyaatni isaaniif kennamaa jiru qulqullina dhabuu irraan kan ka'e dhukkubaaf saaxilamaa jiraachuu fi itti fayyadama intarneetaa waayifaa irraa uguruun mirgi keenya sarbamaa jira jechuun barattoonni har'aatni biyyoolessa Oromiyaa dubbise addeessan. Akka maddeen ibsanitti haalli itti fayyadama nyaata fi dhugaatii keenya hedduu yaaddessaadha dubbachuuf mirga hin qabnu yoo dubbanne humna waraanaa achi keessa jiruu fi poolisoota moorichaan rakkoon ulfaatan irratti raawwatamaa jira jedhan. Haalli itti fayyadama nyaata fi dhugaatii keenya akkasumas tajaajila intarneetaa karaa koree barattoota itti gaafatamtoota moorichaan gaafii gaafannee turrus homaa wanti nuuf deebi'es hin jiru. Humnoonni waraanaa achi keessa jiranis sa'aatii nyaata keenya fayyadamnu irratti nu doorsisuu jechuun ibsaniiru. Sababa garaagaras barattoota irra barbaadanii mooraa keessa ari'uu reebuu fi hidhuun mooricha keessatti bartee ta'eera jechuun kan himan barattoonni moorichaa hidhattoonni poolisii federaalaa heddumminaan mooraa sana keessa kan jiran doormii barattoota dhiiraa fi dhalaa osoo hin jenne keessa deemuun doorsisa raawwachaa jiraachuu eeraniiru. Irra caalattis mooraa kana keessatti ilaalchi ilmaan Oromoof qaban diinummaa guddaa ta'uu ibsuun kutaa fi amantiin qooduun gochaa fedhii isaanii raawwachuun aadaa tiksitoota empaayeratti mooricha keessatti argamanidha jechuun rakkoo irra ga'aa jiru dabaluun ibsaniiru. Aleellaa Ameerikaa fi Israa'el gidduutti lammiilee Chaayinaa eeguuf waan hunda akka gootu ministeerri alaa hime. Yaadannoo Oromiyaa dabalata qaba. Ministeerri dhimma alaa Iraan miseensota olaanoo Koree giddugaleessaa Chaayinaa fi gita isaanii waangiyyiif ibsa kenneen waraana Ameerikaa fi Israa'el jalqaban gidduutti nageenya lammiilee Chaayinaa biyyattii keessa jiran mirkaneessuuf waan hunda akka godhan waadaa galaniiru. Ministeerri dhimma alaa Abbaas Aragaachi yaada kana kan kennan bilbila kaleessaa waangi waliin taasisaniin yoo ta'u waamichi kun haala Iraan irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u Teheraan gatii kamiinuu ofirraa ittistii jedha ministeerri dhimma alaa Beejiing ibsa kenneen. Ministeerri dhimma alaa ibsa kenneen Sayyid Abbaas Aragaachi gama Iraaniin nageenyaa fi tasgabbii hojjettootaa fi dhaabbilee Chaayinaa mirkaneessuuf waan danda'u hunda akka godhu hubataniiru. Aragaachiin waangitti akka himanitti Waashingiteen marii isaanii itti fufee jiru keessatti yeroo lammataaf Iraan irratti waraana banteetti gama lamaan marii marsaa isa dhumaa irratti guddina gaarii agarsiisanillee. US fi Israa'el sanbata darbe haleellaa tasa Iraan irratti kan jalqaban yoo ta'u ministeerri haajaa alaa Omaan kan marii alkallattiin marsaa dhumaa Waashingitenii fi Teheraan gidduutti taasifame giddu galeessa ta'e waliigalteen nagaa yeroo kamiyyuu caalaa dhiyoo ta'u erga dubbatanii booda. Badrii Al-Busaayidii haleellaan Iraan irratti raawwatame jalqabuu isaa sa'aatii muraasa dura gaaffii fi deebii CBS News waliin taasisaniin waliigalteen nagaan nu harka jiraa jedhan. Oduudhumaa ba'a giddu galeessaan walqabateen humnoonni Israa'el haleellaa Teeraanii fi Beeruut irratti taasisan itti fufaniin lakkoofsi namoota du'anii Iraanii fi Libaanos keessatti namoota 600 caaleera. Kunis haleellaa tamsaasaa mootummaa Iraan irratti raawwatame dabalateeti. Aangawoonni Saawudii akka jedhanitti dirooniin 2 imbaasii Ameerikaa Riyaad jiru rukutanii balaa ibiddaa daangeffamee fi miidhaa xiqqaa qaqqabsiiseera. Hojii waraanaa Ameerikaa ba'a giddu galeessaa keessatti itti gaafatamummaa kan qabu ajajni giddu galeessaa Ameerikaa Seentikoom humnoonni isaa dhaabbilee ajajaa fi to'annoo korporeeshinii eegdota warraaqsa Islaamaa dhaabbilee ittisa qilleensaa akkasumas bakka misaa'ilaa fi diroonii furguggisuu fi buufata xiyyaaraa barbadeessuu ibseera.